harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa Gingilchaa torbeen furannee dhumne sagantaa Gingilchaa torban kanaa furatee kan isiniif dhiyaate jaranaaltichi keessan kun qaxalee keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa. Maaliif harki keessan isin ullataa akka nama adurree ajjeese? Sagantaa keenyarraa yoo waa hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torbee kanaaf fudhadhee dhufeera. Sagantaa Gingilchaa torban kanaaf fudhadhee tun dhufin warri Awaash ammas waan nutti argadde. Awaashiin dhugaa, Awaash kan keessan keenya biira. Bala akkam namatti tola. Alkooliin qabu kun. Farshoo jettanii rifattina. Dhugaatii keenyaa biiraa isa haaraa isa alkooliin qabne kinoo isa kana abbuuqqachaa harragaa wal gingilchina. Gingilchaa guyyaa har'aa fudhadhee dhufetti osoo hin darbin dura torban darbe kana keessa gaa biyya kana keessatti seenaa addaa kanaan dura ta'ee hin beekne seenaa abbootii qabeenyaa Oromoo keessatti ta'ee hin beekne haaraa ta'e abbootiin qabeenyaa keenya rikardii caccabsaadhuma jiru. Waggaadhaa gara waggaatti badhaasa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa argachaa jiru. Uummanni keenya dinagdeedhaan jabaachaa jira. Taaksii gurguddoo kaffaluudhaan amanamummaadhaan biyya isaaniitiif dhaabbachuudhaan badhaasa kan furatan keessaa fuula Facebook irratti kan arge maatii obbo Shaaqaa Gurmeessaa, Galaanaa Shaaqaa, Dhugaasaa Shaaqaa sadan isaaniitu al tokkichatti badhaasa argate. Akkam nama gammachiisa kun. Maatii eebbifamoo. Obbo Sa'iid Daamtoo baankii Awaash manneen federaalaa obbo Rashaad egaa baay'eedha. Kan fuula Facebook irratti arge namoota muraasa duwwaadha. Maaliif nama keenya baay'een baasan achi biiroo xaqilaa ministeerii kana keessas warri footoo kaasan keessa rakkootu jira. Maaliif akka isaan nama keenya qoodan hin beeku. Akkuma biyyattiitti yeroo afuriif badhaasa pilaateemii yeroo afuriif walitti aansee kan argate ilma Oromoo Yaadataa Juuneddiiti. Yaadataan Juuneddii akka biyyattiitti akka Oromootti for the first time yeroo afuriif walitti aansee pilaateemii badhaafame. Eessaa dhufe kunoo Harargee gaara mul'ata baddannoo keessa dargaggeessi Oromoo tokko ba'ee roorroon itti hammaatee biyya isaa keessa jiraachuu dadhabee karaa Keeniyaa biyyaa baqatee UK'tti galee UK keessaa gara biyya abbaa isaatti dhufe investii gochuudhaan rakkataa gargaaruudhaan kan dhukkubsate wal'aannachuudhaan kan du'e awwaaluudhaan yeroo hunduma bakka rakkinaa nama cinaa kan dhaabbatu isa duwwaa miti biyya isaatiifis yeroo afuriif walitti aansee pilaateemii taaksii kaffaluudhaan badhaasa guddaa akka Oromootti argate. Kun injifannoo guddaadha nuufi. Fakkeenya guddaadha nuufi. Yaadataa faalsuudhaaf jedhee miti. Fakkeenya isa godhachuu qaba dargaggoonni keenya. Yoo hojjette, yoo harki kee hiixate, yoo rakkataa cinaa dhaabbatte, yoo karaa Waaqayyoo irra deemte, yoo biyya keetiifis taaksii kaffalte akka yaadataa kana kinoo yeroo hundumaa tokkoffaa taata. Namni rakkataa isaa gargaaru, namni Waaqaaf amanamu, namni biyya isaatiif amanamu, namni rakkataa cinaa dhaabbatu akka yaadataa kana ulfina argata. Yaadataan baasuunsaa kabajaa isaaf kennisiiseef. Rakkataa cinaa dhaabbachuun kabajaa isaaf kennisiiseef. Karaa Waaqayyoo irra deemuun kabajaa isaaf kennisiiseef. Nama beelee nyaachisuun kabajaa isaaf kennisiiseef. Nama dhukkubsate wallaanuun kabajaa isaaf argisiiseef. Kabajaatti argate. Adeero baga gammadde badhaasi kun badhaasa kee duwwaa miti. Badhaasa hunda keenyaati. Badhaasa Brighton duwwaa miti. Badhaasa hunda keenyaati. Badhaasa uummata Oromooti. Nu boonsite. Fakkeenya si godhanne nutis bor jabaanne akka hojjennu nu goote. Abbootiin qabeenyaa keenya warri badhaasa argattan warri argachuuf adeemtan kinoo akka yaadataa kana fakkeenya godhadhaa.
kaffalaan jirtan jechuu koo miti. Baay'ee keessantu jira namoota baay'een beeku obboleessi keessa yaadatan fakkeenya guddaa biyya keenyaaf saba keenyaaf ta'e. Kun seenaa qabsoo dinagdee Oromoo keessatti kan jalqabaati. Har'a Oromoon ija banate. Kana booda dudduubatti deebi'uun hin jiru. Kana booda amanamummaadhaan biyya keenya taaksii kaffallee taaksiin nuti kaffallu gibirri nuti kaffallu kun karaatu ittiin hojjetama. Bishaantu ittiin gala, mana barumsaatu ittiin ijaarama, kiliinikatu ittiin hojjetama, biyya kana nagaan ittiin eegsifama, poolisiidhaaf mindaan ittiin kaffalama. Kanaaf taaksii biyya ofii kaffaluun biyya ofii gargaaruudha. Of gargaaruudha. Of cinaa dhaabbachuudha. Saba ofii cinaa dhaabbachuudha. Adeeroo yaadataa Waaqayyoo si haa eebbisu. Bareedu Gingilchaa. Bareedu Gingilchaa. Bareedu Gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe lammaffaa irratti wanti waliin ilaallu afuurumaan na cite galatoomaa gaa warraa waash isin abbuuqanna waa'ee ayyaana irreechaa bara kanaati. Erga mootummaan badhaadhinaa yookaan mootummaan Dr. Abiyyiitiin hoogganamu kun dhufe waggaa sadaffaa kooti ayyaana irreechaa kanin ayyaaneffachuutti ka'e biyya kana keessatti. Torban darbe keessa magaalaa Finfinnee waggaa torbaffaan jedhee dogoggora kooti waggaa 8. Waggaa inni jalqabaa yaadatu yoo ta'e abbaan cabsaa bakka itti cabnetti cabsine jedhee warri qottee duudaa sun iyyaa ture. Kittibaatii waggaa 8 dura abbaan cabsaa kennee fi har'a yuutti wacu. Abbaan cabsaa tokko tokkos dhufee itti nuu cabse. Erga ayyaanni xumurame dhufee waa jira hin jiru. Kottaatii nu ayyaaneffadhaa jennee isaan yoom kadhannee jedhee dengadda. Abbaa cabsaa. Torban darbe keessa waa'ee ayyaana irreechaarraa waa dubbadheen ture garuu ittiin quufne. Sirriittiin uummata koo hin galateeffanne. Sirriitti qeerroof qarree keenya hin galateeffanne. Ayyaanni inni barana adda ture. Karaan waan babal'ateef bakki dhaqan hundumtuu waan babal'ateef waan namni jiru nutti hin fakkaanne malee baay'inni uummata naamusi uummata keenya bareedinni uummata keenya sabaaf sablammiin biyya keessaa biyya alaarraa faranjiin otoo nafin wal guuree dhufe ayyaana akkas ayyaaneffate informationiin naga qabeetti magaalaa Finfinneetti miliyoonii 7 oltu ayyaaneffatedhan uummanni. Ganama kaatanii yoo magaalaa keessa deemtanii waan namni 20 kaleessa karaarra deemaa ture isinitti hin fakkaatu. An biyya Kanaadaa keessa waggaa 20 ol hin jiraadhe guutuu isaa wasiitti immoo namichi kun jaarsa jette waan ta'eef 20 ol jedhee manni. Biyya Kanaadaa jiraadhe keessatti magaalaa Toronto, magaalaa Edmonton, Grand Prairie, Calgary biyyoota baay'ee dhaqee ayyaana baay'ee irratti qooda fudhadheera. Namoota kumaatamaan lakka'amutu gadi ba'ee ganama gaafa kaatanii ilaaltan karaan kosii duwwaa ta'a. Waan baay'ee karaarra darbatama waan baay'eetu caba. Inni kun uummanni miliyooniin 7 baay'atee baay'ina isaa kanaan akkas gadi ba'ee ganama gaafa agartan kosiin tokko karaarra hin jiru. Ganama gaafa agartan wanti cabe tokko karaarra hin jiru. Uummanni keenya uummata naamusa akkamii akka inni qabu eengaddarraan dubbanneen har'a irraa dubbachuu qabaa jedheen gad dhufe. Ayyaana baranaa kana wanti adda isa godhu waan baay'eedha. Keenyaan biiraas baay'ee bareeche. Bakkoota adda addaatti ispoonsara gochuudhaan magaalaan Finfinnee bakka baay'eetti sagantaa adda addaa qophaa'e keessatti keenyaa biiraa argeera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii dinqii hojjeteera. Galiinsa magaalaa jiru hundumaa irratti sagantaa adda addaatu qophaa'aa ture. Baay'een keenya waa'ee kanaarraan dubbanne. Social media irra aktivistooti keenya ijoolleen social media irra dubbatan tokko viidiyoo torban darbe tokkoon viidiyoo sana ammallee maxxansuun barbaadu viidiyoo wayitu namoonni qubaan 20 yookaan 30 taane xiqqoodhuma ishee sekondii muraasaa fi wal gugsan. Waa'ee kanaarraa leellisee haasaa aktivistiin keenya. Waa'ee kanaarraa haasaa beekaan keenya. Akka waan gandaaf gandi walitti bu'ee akka waan shawaadhaaf wallaggi walitti bu'ee akka waan jarri kun diina ta'anitti waa'ee kanaarraa dubbatu. Uummata miliyoonii 7 gadi ba'ee nagaan mana isaatti galeen dinqisiifanne.
bareedina magaalaan dinqisiifanneem naamusa uummata Oromoon dinqisiifanneem dargaggoota sirba keessatti qooluma see wal gugsan wayitu fidanii akka waan gandaaf ilaa ergaan qabalaan ani artistoota shawaatiif ilaa ergaan qabalaan ani beektota shawaatiif jedhee gadi beenu iyyutti keeddigan maalitti beetta ijoolleen sun ijoollee shawaa ta'u maalitti beetta ijoolleen sun ijoollee wallaggaa ta'u ani ayyaana baranaa irratti ucuu gujiin uffadhe jechuun an gujiirraan dhufe miti gujiinis Oromoodha uffata aadaa Oromooti an kan dhaladhee guddadhe I'm always proud wallaggarraati haftaafuun ucuu gujii sana uffatee dhaqee nama wajjin walitti bu'e ilma gujiitu walitti bu'e jettee labsita uffata aadaa bar dargaggoo qeerroof qarreen keenya amma Harargeerraatu kan wallaggaa uffatti wallaggaarraatu kan Arsii uffatti Arsiirraatu kan Kamisee uffatti namni waan akkasii keessa galee gandaan wayyaa uffatu hin jiru Oromoon waan itti tolee uffata ani gabaa dhaqee ilaalee waan natti bareedeen uffadha waggaa darbe maalin uffadhe aadaa Harargeen uffadhe barana maalin uffadhe Gujii because kan kootika dargaggoonis akkasitti yaada fuutanii waan kana labsuudhaan wantoota gaggaarii hojjetaman dhiistanii waa'ee kanaarraa xiinxaluudhaaf abeet seenaadhuma keessatti ummata walitti bu'een beekne daangaadhaan wal cinaa jira ollaa jira yeroo hundumaa wal kabajee maccaaf tuulamni waliin jiraatu kana akka ummanni kun walitti bu'e fakkeessitanii sooshaal miidiyaarra afarsitanii dhiisa kuni Oromoon bira darbee jira shawaadhaa fi wallaggi rakkoo tokkitti walirraan qabu rakkoo kan walirraa qabu warra siyaasaati Harargeedhaa fi Arsiin rakkoo tokko walirraan qabu kan rakkoo walirraa qabu warra siyaasaati akka waan ummanni wal lolee fakkeessitanii warri afarsitanii dhiisa kana namni isinirraa bitatu hin jiru mee dubbadhaamee naamusa ummata keessanii kana mee dubbadhaamee nagaa jaallachuu ummata keessanii kana waa'ee Oromoo kanarraa ani Oromoo ta'uu kottan boone na boonsi Oromoon ummanni akkasii addunyaarra hin jiru Oromoo ta'ee hin faarfamne malee ummanni akka Oromoo addunyaarra hin jiru ummata nagaa jaallatu ummata naamusa qabu ummata bareedina qabu ummata aadaan isaa bareedu ummata eenyummaan isaa bareedu miliyoonii 5 miliyoonii 10 wal ga'ee baala tokko tun cabsin osoo balbala namaatti hin bu'in osoo wanti tokko hin ta'in Waaqayyo galata kenna ulfaadhaa warri biyya kana bulchaa jirtan bulchiinsi magaalaa Finfinnee ulfaadhaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa ulfaadhaa waan gootaniif galatatu isiniif mala ulfinatu isiniif mala maaliif nuti akkuma seexanaa teenyee waan xixiqqoo walirra eeguu taane malee big picture waa'ee kanaarraan dubbanne bareedina magaalaa Finfinnee baranaarraan dubbanne ilaala siidaan Hacaaluu Hundeessaa gooti ilma Oromoo magaalaa Finfinnee walakkaa farda isaa gubbaa taa'ee irreecha baraarratti saaqame namni waa'ee kanaarraa dubbate jira namni waa'ee kanaa dinqisiifattan jirtu bareedina magaalaa namni dinqisiifate jira bakki irreechitti irreeffamu kun waggaa darbee dhaqxaniittu bishaan yaa'u ajaasaa sanaaf achi dhaabbachuu hin dandeessu har'a sun jira qulqullina karaa agartan miti Mastaawotii irra ijoolleen keenya deemaa turte agartan miti firii deemi ijoolleen keenya ittiin bobba'aa turte agartan miti naamusa ummata keenya agartan miti we have to proud on that ummata keenyatti proud ta'uu qabna saba keenya kanatti gammaduu qabna qeerroof qarree keenya galateeffachuu qabna naamusi keessan naamusa miti hin jiru addunyaar osoo danda'e tokkoon keessan adda keessas hin dhungadhe naamusa sin qabdaniin tasgabbii sin qabdaniin nu boonsitan bareedinni keessan naamusi keessan tasgabbiin keessan yoo miillarrallee isin ejjetan obsaa darbuun keessan abbaan barbaade waan barbaade isiniin jedhe obsaa darbuun keessan Oromummaa jechuun isa kana meeqan keessan dheebottanii karaa kana deemtanii miillaan dhuftanii ayyaana keessan ayyaaneffattan always Oromoo ta'uu kootti nan boona isinitti nan boone dhaggeeffadhaame kantiibaa magaalaa Finfinnee adda addaanichi Abbootii gadaa haadholee siinqee baga milkoofnee baga milkooftan baga gammaddan ኢሬቻ ሆረ ፍንፍኔና ሆረ አርሰዴ ፕሮግራም ነው ሁለቱም በከተማችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነው ከፍተኛ ህዝብ የሚሳተፍበት እዚህ በከተማችን ፕሮግራም የሚያካሄድበት ብቻ ሳይሆን
ሲወጣም ሲገባም በከተማ ውስጥ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። በዛ ፕሮግራምም በሚሊዮኖች ሰዎች ወደ አደባባይ ወጥተው በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ዲሲፕሊን በስነ ስርዓት በወንድማማችነት በእህትማማችነት በከፍተኛ መከባበርና በጎ ስሜት ማክበር ችለናል። የኢትዮጵያን ሰላማዊነት፣ የህዝባችን እርስ በርስ መከባበር፣ የህዝባችንን መዋደድ፣ ወንድማማችነት፣ እህትማማችነት ከዚህ በላይ ሊገልጽ የሚችል ምንም የተለየ ማሳያ የለም። በከተማችን ውስጥ ባለን ክትትል ባለን ሪፖርት ልክ እንደ መስቀል ኢሬቻም በየክፍለ ከተማው በየወረዳው ጭምር እንግዶችን በመቀበል ወደ መሀል ከተማው ሳይመጣ ፕሮግራም ሲካሄድ የነበረበት ነው። በእነኚህ ሁሉ አንድ መሰረተ ልማት አልተበላሸም። አንድ ነገር የተሰበረ ወይም ደግሞ የተዘረፈ የተሰረቀ ሌላ እንደ አሉታዊ ሪፖርት የተደረገ ምንም ነገር ሳይኖረን ያ ሁሉ ህዝብ የተሳተፈበት ፕሮግራም በሚገባ ስኬታማ በሆነ መንገድ መሳካት ችሏልና ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። baay'ee galatooma kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech wanti kana caalaa na gammachiisu hin jiru. Naamusa uummata kootii caalaa, kabajaa uummata kootii caalaa, ulfina uummata kootii caalaa, akkaataa itti gabaasaan naqaqabeetti magaalaa bulchu kana keessatti tokkittiin wanti bade. Borsaa namaa keessaa wanti hatame, karaarraa wanti cabe tokkittiin gabaasaan naqaqabe hin jiru. Kanaa ol wanti na gammachiisu hin jiru. Uummanni miliyooniin 7 magaalaa tokko keessa dhufe abaaboon tokko illee hin cabneedhan. Osoo warra Oromoon jaallalle sana ta'ee bar wanti kun hin lallabama ture. Naamusni uummata keenya uummata guddaa akkasii qabaanne, uummata nagaa jaallatu akkasii qabaanne, uummata bareedaa akkasii kana qabaanne waa'ee naamusa isaarraa hin galateeffadhu. Teenyee waan xixiqqoo barbaadam. Teenyee waan harcaatu akka indaanqoo kosii keessa raammoo funaannam. Osoo akka joobraa balali'uu dandeenyu, uummata akka joobraa osoo qabaannu, uummata bareedaa akkasii osoo qabaannu, uummata naamusa qabu akkasii osoo qabaannu, uummata ulfina qabu akkasii osoo qabaannu, nuti kosii keessaatu raammoo funaanna. Magaalaa Finfinnee keessa uummata miliyoonii 7tu dhufe lubbuun namaa miti. Borsaa namaa keessaa wanti bade hin jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa ilaala. Komishinar Jeneraal Dammallaash akka kanatti uummata eegaa turan. Akka kanatti nagaa uummataa turan reediyoo isaanii banatanii kaameeraa irra ta'anii nagaa keenya eegaa turan. Akka nuti bakkee keessa laphee dhiibbannee deemnuuf isaantu akkasittiin taa'ee nagaa keenya eegaa ture waaqaa gaditti. Poolisoonni Oromiyaa Bishooftuu keessatti agartanitti kunoo Jeneraal Dirribaa fa'a, kantiibaa magaalaa Bishooftuu fa'a, aangaa'ota gurguddoo Oromiyaa irraa yeroo nuti ala kana wayyaa keenya bareennee ala olii gad deddeemnee sirbaa deemnu isaan immoo biiroo isaanii keessa ta'anii kaameeraadhaan bakka nuti jirutti nagaa uummataa eegsisaa turan. Oromo, we so proud of you. Magaalaa Finfinnee duwwaa miti. Oraa Arsadeetti wanti ta'e ilaala bareedina Oraa Arsadee ilaala mee uummata akkasii kana. Ay Oromo, ay Oromo. Gaafa nagaas nagaan sirraa bareedam. Gaafa lolaas lolli sirraa bareedam. Oromoodhumarraa wanti hin bareedin hin jiru. Aadaan irraa bareedam. Dhuguma Oromoon uummata waaqa beekuudha. Naamusi keessan, tasgabbiin keessan, bareedinni keessan. Wanti hundi sirraa fokkisu hin jiru Oromo. Wauma Oromoo irraa fokkisu dhabeen arrafatu sirraan bareedudha. Aadde Jamiilaanoo maal jedhu? Itti gaafatamtuu aadaaf turizimii Oromiyaa. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa karaa adda ta'een baay'inni keenya midhaagina keenya ta'ee yaa'insa turistii baay'inaan dabalee hojii guddaan waan hojjetameef bu'aan kun dhufuu danda'ee qaama kana keessatti hirmaate kan maqaa hin kaasin hundi hawaasni bal'aan bahaaf dhiha jiru biyyoota adda addaas taa'ee sirna kana deeggaraa jiru balballoomsaa jiru guddina isaa dubbataa jiru hundi isaa as keessatti galata guddaa fi ulfina guddatu siniif mala ulfaadhaa galatoomaa. Aadde Jamiila isinis baay'ee galatoomaa baay'ee dadhabdanii halkaniif guyyaa hojjettanii ayyaanni kun akka inni milkaa'uuf ayyaanni kun akka inni bareeduuf waan isin hin dalagin hin jiru. Galata guddaa qabdu.
ulfina guddaa qabdu. Kantiibaa magaalaa Bishooftuu obbo Alex mee waan jedha. Guyyaa tokkicha san gadi bu'eetti gammadu san qofa osoo hin ta'in gaa guutuu bakka Oromoonni fi sabaaf sablammoonni itti wal ga'an ta'uu jiraataa jennee karoora guddaadhaan bara kana keessatti hojjannee milkeessinee jirra. Akkuma argamu naannoo hora arsadee kanaa kiiloomeetira 5 kan ta'u daandii konkiriitiidhaan hojjannee jirra. Ibsaan hunda isaa naanna'ee wal ga'ee jira. Kaameraan hunda isaa wal ga'ee jira. Akkasumas ammootu bishaan hunda isaa naanna'ee wal ga'ee jira. Kantiibaa magaalaa Bishooftuu barsiisaa Alex baay'ee galatooma. Hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Halkaniif guyyaa aduudhaaf bokkaa otoo hin jedhin ummanni keessan akka inni boquu ol qabatee deemu. Ayyaana irreecha akka seen urgooftuuf bakka kaleessa Oromoon itti dhiigisaa dhangalee akka inni lapheesaa dhiibee ayyaana isaa ayyaaneffatuuf hojii isin hojjettan hojii salphaa miti obbo Alamaayyoo. Mootummaan naannoo Oromiyaa galata guddaa qabdu. Ulfina guddaa qabdu. Piroojeektii isin ora arsadee gubbaarratti hojjettan kiiloomeetirii 5 marsee naanneen ilaale dhagaan caccabe wanti hojjetame waan salphaa miti. Har'a gaafa taa'ee dubbannu har'a gaafa dhannee miilaan irra deemnee ilaallu waan salphaa fakkaata. Seenaa dalagdan garuu qabsoo Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjettan. Seenaa isin har'a hojjettan kana seenaatu bara baraan isin yaadata. Ijoollee keessan irra nuuf bulaa. Umurii dheeradhaa. Oromoof hojjettan, Oromoof dadhabdan, Oromoof dafqitan, Oromoof aduun isin Oromoof bokkaan isin roobe. Isin hin galateeffadha har'a maqaa ummata Oromootiin. Ulfina argadhaa. Nama hojjetu galateeffachuu itti baruu qabna. Har'a yoo isin galateeffanne bor kan kana caalu nu hojjettu. Ayyaanni irreechaa gaan waggaa waggaadhaan akkuma guddachaa deemu warra kileemii gochuu jalqabantu immoo jira. Kanaan dura Oromoon amantiidhaan adda ta'e ayyaanni irreechaa ayyaana kooti aadaa kooti jedhee dhufe bakka kanatti wal ga'a. Eenyummaa isaatti mul'isa. Nagaa isaatti mul'isa. Har'a ayyaanni irreechaa bakka argatee horri arsadee babbareedee horri magaalaa Finfinnee babbareedee bakka adda addaa gaafa argatu kan keenya warra jechuu barbaadantu jira. Oromoo warra kanaan dhaabbadhaa jechuu ni qabna. Ayyaanni irreechaa kan Oromoo hundumaati. Kan amantaa tokkoo duwwaa miti. Kan qe'ee tokkoo kan siyaasa tokkoo duwwaa miti. Oromoon waggaatti gola Oromiyaa hundumaarra kaabaaf kibba ba'aaf dhiya giddu galeessa otoo hin jedhin bakka tokkotti dhufe ittiin ayyaaneffatu. Itti wal arguudha. Afuura walitti baafatu. Qeerroof qarreen keenya eenyummaa isaaniitti mul'isan malee kan warri waaqeffataadhaa maaloodhaa jechuu jalqabdanii bireekii fudhadhaa. Dhaabbadhaa isiniin jenna gaanuti. Isinis warra kaanii wajjin taatanii Oromoo burjaajessuu yaadina. Ayyaanni irreechaa kan Oromoo hundumaati. Kanaan dura otoo amantaan kiristaanaa hin jirin amantaan musliimaa hin jiraatin isintu dhaqaa ture dhugaadha. Afaan hin dubbadhus isintu dubbachaa ture. Warra waaqeffataa jiran har'a kan keessan duwwaa miti. Waal ta'eera kan Oromoo hundumaati. Bakkichi bakkatti amantii mul'isuudhaaf dhannu miti. Bakka Oromoon tokkummaadhaan dhaqee bakka sadatti itti wal ga'uudha. Kanaan dura kan Oromooti jennee lallabaa turreetu amma ayyaanni irreechaa gaafanni bakka argachuu jalqabu kileemii gochuutti ka'uutti ka'an. Kana namni siirratti dhiisu hin jiru. Gara amantiitti hin oofina. Kan hunda keenyaati. Keenyarra dabarre kan sabaaf sablammiiti. Kan sabaaf sablammiirra dabarre kan addunyaarraa dhufanii daawwatanidha. Akkasitti fudhadhaa. Kana mukooti ittanii isinis akka warra jaraa ofitti intinaa ta'uu yaadina. Bireekii fudhadhaa. Baneeffadhaa. Isinitti hin dhiibnu. Oromoo baay'eetu aarsaatti kaffale. Oromoo kiristaanaatu aarsaatti kaffale. Oromoo musliimaatu aarsaatti kaffale. Aarsaa itti kaffalee asiin ga'ate kana kan amantii keenyaatti jettanii warri butuu barbaadanii ilaa bireekii isaa qabadhaa achumatti isiniin jechuun barbaada. Yoo isinii ta'uu dide immoo awaashiin irratti dhugaatii torbee walitti deebina. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti golamnee jirra. Torban sagantaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha.